Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladhaa egaa ka har'a viidiyoo meeshaa barana xalabame osoo hin ta'in meeshaa barreen gaddaa xalabame ka ijoolleen barreen gaddaa yeroo kana fa'a kennatanii amma nuufaa hojjisiifamu jedhanii hojjisiifatanii to bahanidha jechuudha. Meeshaan kun egaa kaadiraatii kaameeraatiif dhiifamanaaf godha isiniin jechuun jaaladhaa egaa waggaa waraabu argitaniirtan tanaan duraanii meeshaa wal qabsiiseetiidha. Akka sirriitti adda adda bahutti kanaan waraabu egaa kaa'amma nama waraabsisa waan ta'eef egaa namni akkuma muuxannoon namaa garagaraadha. Meeshaan kun meeshaa ajaa'ibaa jechuudha. Mana isaaniitti galee baay'ee bilbilanii na galateeffatanii too jiranii isheen haati meeshatillee bootaa jirtutti galatoomii maatiin kootti gammadee jira ilmoon kootti gammadeera abbaan manaa kootti gammadee jira jedhaniiru jechuudha. Asitti kara tokkoon aduutu argee kara tokkoon immoo bakka meeshaa hojjetamuudha kan taa'e. Kanaaf dhiifamaaf ijaaf qalbii keessa irra na hambisaa. Meeshaan kun meeshaa akkanatti nama hawwatu ija namaatti ilaaluudhaaf nama hawwatu ta'ee osoo jiru waraabbii irratti xiqqoo rakkoo qabaatee kanaaf na of galchaa egaa kanaan sirreessa fuulduratti anis rabbi na gargaaree kara bobba'uutittan jira jechuudha. Amma daa'imas jabeeffadheera galata waaqayyo amma achitti ofii kootiif itti aanee hojjedha. Tokko abbaan manaa koo hojiin isaa hojii biraatidha. Tanaan durallee isiniin jedhee jira waa'ee kaameeraati irratti baay'ee waan natti beeku tokko hin qabu. Tanaan duraayyuu viidiyoo anatu waan baay'een jajjabeessee kara miidiyaa fide malee hin jaalatus hin barbaadus jechuudha. Miidiyaa hojjechuu tarii na deeggara hojiiwwan adda addaa naa deemaa na deeggara hojii kana walumaan hojjenna. Garuu yaa ta'u malee kaameeraa gubbaatti baay'ee fedha hin qabu kanarraa kan ka'edha jechuudha. Sirriitti amma algaan kun baay'ee bareeda, qumsaaxiniin baay'ee bareeda, soofaan kun addaadha. Ani kan garaana nyaate keessattuu soofaa kana bakka jirutti osoo seeraan waraabamee raate dhugaan isiniin jedha. Kun odoo koo ta'ee aga nama jechisiisu nama geechisiisa jechuudha. Kara tokko noo isinitti mul'atee raate ta'e akkaataan hojiisaa akkaataa filannaan bifaa addaadha. Dhugaan isiniin jedha na biratti hojjisiifamee osoo hin ta'in namuma hawwataaf garuu waraabbiirraa kan ka'ee sirriitti xirriitti jedheetoo hin mul'anne paartii kara tokkootiin olaaltan isinuyyuu ragaa taatu jechuudha. Qumsaaxinis tiivistaandis algaas akka jirutti akkana bahee sirriitti waraabamne kanaaf irra deddeebi'eetoo rakkoo jiru isinitti himaa. Anis immoo rabboona gargaar yerootti aanu meeshaa yerootti aanu bahu waraabetan seera waraabee simbiraan gahaa. Akkasuma immoo waan biraatti akka furanne inni abbaan manaa koo anarraa fagaatee yookaan na deeggaruu dhabee osoo hin ta'in isatu hojjechaa jira. Ergananii ji'a 9 guutee manatti ol deebi'ee ergan da'ee ji'a 2 fixee sadaffaatti seenu kana in hojjeta. Meeshaa bitamu ta'ee isa kan deemee bitu geessaa taanan isaadha. Iddoo nuyi maatiin nama hin qabnu nu geessaa jiran deemee geessaa jira. Hojjechaa jira jechuudha. Garuu haa ta'u malee kaameera irratti rakkoon jiru. Isiniin jechuu jaaladhaa ni sirreessina isaa fi meeshaan kun baay'ee bareeda. Meeshaa barreen gaddaati baay'izawwee meeshaa kana yeroo kana keessa kanaa miti ijoollee firachaa jirtan bara kana keessa meeshaan kun kan barreen gaddaati baay'ee bareeda. Warroonni barbaadan soofaa kana ta'ee tiivistaandii ta'ee qumsaaxinii ta'ee algaa ta'ee baay'ee bareedu isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa akkaataan haalli hojii isaa anaan dinqee jechuudha. Egaa abbaa filatee filachiisee ofumaa hojjisiisee ofumaa kiyyaafuu dinqisiifadhe jechuudha. Adda ta'ee bahee fi rabbiin keessa siyaa bulchuudhaanii egaa maaliif sibiilli keessaa dhabame jechuu dandeessu. Sibiila ni qaba. Soofaan xarapheezaa ni qaba. Dhabeetii miti akka kun gaaffii isinitti hin uumne garuu firaash yookaan immoo algaa libsii nuuf hin ajajnee bitaa hin jenne kanaadha malee waan abbaan nu ajaje hundi isaatuyyuu guutuudha. Isiniin jechuun jaaladhaa. Asumaan obboleettii keenyallee eebbisaa eessa galinaan jechuu dandeessanii Itayya galee magaalaa Itayyaa ka yeroo baay'ee geessaa jirraa dheeraa Itayyaa kanneen magaalota Oromiyaa kan darban baay'een ni jiru garuu baay'inaan galchinee jirra Itayya kanaaf yeroo baay'ee dubbadhee dheeraa fi Itayyaa jechuudha. Obboleewwan keenya danuun fudhatanii asumaan keessattuu abboota manaa kanan galateeffadhu baay'een ni jiru jechuudha. Dhiirota gaarii ta'an dhiirota eebbifamoo ta'an asumaan abbaa manaa keessa warroon akkasii kan qabdan baay'een isin eebbisaa irra sinaa bulchuu ilmoo isaatirrallee haa bulchu jechuun jaaladha. Maaliif dhugaa jirtu dubbatanii haadha manaa isaanii akkaataa jiru amma fakkeenyaaf magaalaa yeroo darbe kara magaalaa boqojjiitii achitti magaalaa takka gunaa yookaan magaalaa maal jedhamtu wayititti ergin abbaa manaa san baay'een dinqisiifadha. Odoon dinqisiifatin hin darbu. Asumallee immoo
dheeraa yeroo darbe ergine abbaa manaa ganaa waxxaatidha dhugaa dubbachuu baay'een dinqisiifadha jechuudha yookaan obboleettis sun as jala jiraattee na dhaggeeffachuu dandeessi namoota akkasii kana nama garramu bakka garraamii namaa danuun ni jiru jechuudha dhugaan isiniin jedha waxxaatillee ta'anii garraamii danuun hin jiru. Nama guddaallee ta'anii immoo kan daa'ima hin geenye illee ni jiru. Hojii kiyya keessatti baay'een na quunname warroota meeshaan kun har'a galee fi tanaan dura galchee keessaa namoota baay'een galateeffadhu guyyaa tokko qabadheen isinii dhufaa ammaaf meeshaa kan obboleettii kiyya naa eebbisaa kan barreen gaddaallee yeroo meeqaffaa naa bahee jira jechuudha. Yeroo lama naa baheera meeshaa barreen gaddaa ijoolleen xalabattanii sadaffaa baasaa jirra jechuudha. Ijoolleen barreen gaddaa qabdii kennattanii too baafattan akkasuma itti gammadaa isiniin jechuu jaaladhaa meeshaan keessan haga feetan turtanii yoo dhuftani isinii hojjetamaa isiniin jechuun jaaladhaa egaa kana fakkaata yaada hoo qabaattan warroonni immoo akkasumas wantoota adda addaati gaafis qabaattan horaattan viidiyoo isiniifan hojjedhaa keessattuu waa'ee hojii biizinasii ijoolleen na gaafattan jirtu egaa odeeffannoo funaannadheen haala yerootti irratti kan barreen gaddaa yookaan nyaatamee jira kan baranaa immoo maal akka fakkaatu